akkamitti kaatii kenna biitgeetiidhaan wal qabsiisna yookiin immoo waalitoottan biraatiin wal qabsiisna kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Kaats jedhee barreessa. Kunoo kaats as bira jirtu jechuudha biitgeet gubbaa seenne. Ergasii arganne booda maal goona kaatsin ni fudhanna jechuudha as biratti. Kun waaletii diipoozitii siiti. Waaletii diipoozitii kaatsi fudhanna. Jalqaba irratti akkam gooneeti iddoo kana dhufuu ka dandeenye mee waliin haa ilaallu. Al tokko gara duubaa deebi'ee isinitti agarsiisa. Bitgeetii keenya irra ni seenna. Erga bitgeetii irra seennee booda asset kan jedhu bira dhaqna. Erga asset kan jedhu bira dhaqne booda immoo add fund kan jedhu gad tuqna jechuudha. Add fund kan jedhu erga tuqne booda deposit crypto kan jedhu tuqna. Deposit crypto kan jedhu kana akkuma tuqne maal goona gubbaa gara olii dhaqnee search goona jechuudha. Maal jennee search goona kaatsis jennee search goona. As bira gad tuqne akkatti nu dhufte jechuudha haala kanaan. Ergasii adreesii kaatsii nu kenna. Copy jennaani. Adreesii kana fudhannee gara dudduubbee deebina. Eega copy goone booda. Sana booda eessa dhaqna? Iddoo gara olii kana dhufnee profaayila keenya gad tuqna. Isii as jala jirtu tana lakkoofsa 92 jedhee eegalu sanni tuqna copy goona. Kallattiin eessa deemna? Kaatsii keenya bira deemna jechuudha. Kaatsii bira dhaqna. Eega kaatii bira dhaqne booda maal goona? Iddoo kana dhufna. Airdrop kan jedhu bira ni dhaqna. Exchange kan jedhu ni tuqna. Exchange kan jedhu erga tuqne booda maal goona? Exchange kan jedhu kana tuqna. Achi booda continue kan jedhu tuqna. Continue kan jedhu erga tuqne booda send here kan jedhu kana ni tuqna. New I have it. Ergasii immoo UID amma copy godhanne san galchine jechuudha. Itti aanee immoo adreesii itti galchine jechuudha. Adreesii amma achi copy goonee finne san. Adreesicha galchannee jirra. Kallattiidhaan maal goona jechuudha amma send jedhaan iddoo kana tuqe. Akkas jedhaa jira jechuudha. Kun amma asitti withdraw your cards jedhaa jira ni tuqa jechuudha. Withdraw kan jedhu san kallattiidhaan exchange keenya itti galchinee jirra waan ta'eef exchange kan jedhu mee itti deebi'ee tuqa. Kun as bira tuqee jira. Kaatsii 10,477 qaba. Kaatsiin tun akkam taati laata? Withdraw kan jedhu tuqee exchange kan jedhu tuqee jira airdrop. Sana booda iddoo kana dhufee exchange kan jedhu tuqee jira. Continue kan jedhu tuqee jira. Sana booda send kan jedhu tuqee jira. Sana booda new kan jedhu tuqee jira. ID koo galchee jira. Irra deebiidhaan galchee isinitti agarsiisa. Sana booda adreesii achi copy godhadhe fidee galchee jira. Bitgeetii irra send jedhee ni jira jechuudha. Hayyee erga kana godhe booda maaltu natti dhufe search hanga ta'e wayii godhee erga jedhee booda maal naa fide? Withdraw kan jedhu naa fide jechuudha. Wanni isin hubachuu qabdan iddoo kanatti maal jedhaa jira? Iddoo kanatti wanti inni jedhaa jiru maali? Your reward are calculating continue farming. Hojjechuu itti fufaa, oomishuu keessan itti fufaa, qonna keessan itti fufaa jedha. Herreeyni keessan dalagamaa jira waan ta'eef. Kanaaf badhaasni keessan dalagamaa jira. Isin maal hin dhaabinaa jedhaa jira? Hojjechuu keessan itti fufaa jedha. Iddoo kana dhufaa guyyarra adurree iddoo kanatti upload godhaa. Fannisaatii galii argadhaa. Friendii bira dhaqaa hiriyoottan keessan guyyarraa afeeruu hin irraanfatina. Leader boardii bira dhayxanii wanta tokko tokko ilaaluu dandeessu eenyu top akka jiru. Akkuma san immoo home irra dhayxanii hanga qabdanii fi guyyaa guyyaadhaan taaskota kanneen tooniidhaan haa ta'u isii firii tana join godhuudhaan haa ta'u hojjedhaa argadhaa dirqama jechuudha. Kana jabaannee dalagnee bakka mister mufachiisisan isiidhaan caallee argamnee isiidhaan of gammachiisuu qabna. Yoo akkana isiniin jedhe connection ta'uu danda'a. System yeroo tokko tokko busy ta'uu danda'a jechuudha. Kanallee itti obsuu qabdu. Horaa bulaa deebanaa waan isiniin galle gaafachuu dandeessu. Harbour Media irraa immoo oduu odeeffannoo garaagaraa akkasumas viidiyoo tokko amma maxxansee jira. Viidiyoo san share godhuudhaan toonii badhaafamaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa. Viidiyoo amma gara irratti maxxansa keessaa viidiyoon tokko isa kana jechuudha. Chaalenjii kanatti makamuu dandeettu. Chaalenjii $3,300 guyyoottan 90 keessatti. Yoo mirraa eegala guyyaa 3 booda kan eegallu jechuudha. November 1 irraa kan eegallu chaalenjii $3,300 hojjechuu yookiin immoo $3,300 argachuu kan jedhu jechuudha. Eessatti argattan chaalenjicha kana kallattiidhaan YouTube Harbour Media Network jala ni dhaqxu.
erga dhaqxanii booda maal gootu jechuudha viidiyoo isaa gad tuqxu viidiyoo jalqaba irratti isinii dhufu kana jechuudha chaalenjichi ammuma maxxansee daqiiqaa muraasa dura viidiyoo kana jala seentanii viidiyoo kana chaalenjii isaa itti makamuu dandeessu jechuudha horaa bulaa deebanaa gama tiktookitiinis nu argachuu dandeessu gama feesbuukaatiinis nu argachuu dandeessu jechuudha chaalenjicha kanallee feesbuuka jalatti isinii maxxansee jira isinii kaa'ee jira haala salphaadhaan dhaqxanii itti makamuu dandeessu kuno chaalenjichi isa kana jechuudha horaa bulaa deebanaa